Ashamaa akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Stuudiyoo keenya magaalaa Finfinneetti argamurraa tamsaasa kallattiidhaan isin bira geenyerraa qophii keenya kanaan keessummaa tokko nuuf biraa qabaa keessummaa koo wajjiniin dhimmoota haala yeroo fi dhimmoota garaagaraa qabxiilee tokko tokko kaasnee marii gabaabaa taasifnaa keessummaan keenya hayyuu siyaasaa fi daayirektera Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Jawaar Mohammadii Anjihun Ingidaati ogeessi kaameeraa keenya Roobeeraa Girmaa akkasumas ogeessi teeknishaanaa Faraan Abdusalaam hanga xumuraatti nu faana turu. Anaa dhufu Jawaar. Baga wala garra illee kaayroorraa illee misoosarraa Finfinneetti wala garra jennee akkuma dhaadanne. Walitti dhufnee baga wala garra. Akkam dadhabbii baate? Maaliin baate dadhabbii irraan dadhabbii dabalaa jira. Walgahii hedduu godhu jira. Garuu immoo keessattuu hojii fagoorraa hojjechaa turre uummata keessatti argamnee waggaa hojjettu. Keessattuu immoo humni qeerroo kun hamileen qeerroo kun dadhabbii takkumaan sirraa barleessa. Egaa yeroo dheeraa taatetti ergaa gara biyyaa dhufte mee haala qilleensaa wal qabatee wantoota jiran hoo? Yoon qilleensa wal argeetteeti. Hoteela konkolaataadha kaleessa amboo bareeda ture. Ajaa'iba kalee dura roobu ture. Kan achi geenyu hedduu roobu ture. Akkuma sagantaan eegalee roobni caame sagantaa bareeda ture. Egaa uummanni Oromoo gammachuu guddaadha kan inni qabu si arguu isaatiin as sirna Finfinneetti qophaa'e irratti isaa ta'u kan Giintis kan Amboos darbee sagaata argamuudhaa baattu kan Gudaris arginee jirra. Mee simannaa hawaasaa akka walii galaatti akkamiin ilaalta? Durarra Gudariin dhiifama gaafachuun barbaada. Asitti rakkoolee tokko tokko jira agartee kan gargaaruu qabu kaleessa dhimma tokkoof deebi'uun qaban ture Finfinnee saffisaanii sa'a sagalitti as ga'uun qaban ture saniif saffisaan duuba deebine osoo achi hin gahinii kanaaf uummata Gudariin dhiifaman gaafadha. Yeroo dhiyootti nan dhufa. Gara simannaatti ta'ee mariin Finfinneetti godhame waan hedduu nama gammachiisu ture. Gootota keenya aarsaa kafalanii asiin nu gahaniif galanni qeerroon godhaa ture waan nama boonsu ture. Hoogganni siyaasaa kan aadaa kan amantii achirratti argamuudhaan hamilee qeerrootiif tumsa qeerrootiif galanni qeerroof isaan godhaa turan dhugatti waan guddaa ture. Anaafis hedduu gaarii ture dhaamsi achirratti dabarsuu barbaanne. Tokko wareegamtoota keenya yaadachuu fi galateeffachuudha. Of course kun immoo OMN ifatti uummataaf galchuudha. Kasataffaa siyaasaa tana ceessuudha. Siyaasaan hanga amma godhaa turre siyaasaan diddaa resistance politics kanarra gara governance politics ceessuudha. Qeerroon keenya sirna abbaa irree diiguu akka danda'u addunyaaf fakkeenya bifa ta'uun bifa ajaa'ibaatiin raawwatee jira. Qeerroon kun amma biyya ijaaruu qaba. Sina kan uummanni keenya kan wareegameef qeerroonis uummanni keenya bifa adda addaatiin kan wareegameef sirna tokko kuffisuu qofaa miti. Sirna abbaa irree ofirraa kuffisuu qofaa miti. Sirna abbaa irree ofirraa kuffisee akkuma dura jeetti bakka hadaan diinaarraa buqqa'etti odaa Oromoo gadi dhaabuudhaaf. Odaa Oromoo jechuun gaaddisa keenya, gaaddisa nagayaati, gaaddisa misoomaati, gaaddisa tokkummaati. Kanaaf qeerroon akkuma sirna kaan diigetti sirna dimokiraasii ijaaruu danda'uu qaba. Biyyattii alagaan qoorqee lafee goggoitu fakkeessa nuuf kenne kana deebisnee misoomfachuu qabna, guddifachuudha qabna. Kan hundamoo gochuudhaaf dimokiraasii ijaarrachuudhaaf misoomas fiduudhaaf nagaa tasgabbeessuu danda'uu qabna. Keessattuu sirni abbaa irree humnaan biyya qabee ture sun waan deemeef haga heeraaf seeraan buluu eegallutti rakkoon jidduu kanarra jirtu qeerroon fi uummanni tumsuu waan qabuuf san irratti isaanii wajji mari'achuuf dhaamsa nagaachuu dabarsuuf ture. Waan hamilee guddaa namaa kennu Amboos qophii hedduu bareeda ture kan Amboofaa waan hedduu emotional nama godhu maaliif Amboo jiddu gala qabsoo kanaatti turte uummata isaanii rabbi kadhachaa ture osoo uummata isaanii dhaqeen galateeffan yaa rabbi na ajjeesin jechaa ture kanaaf lubbuun jiraadhee dhaqee uummata isaanii galateeffatu kiyyistee hedduun gammade. Tole kan Ambootti hin deebina Finfinnee taankii qabsoo keetii dabarsitee kennitee wanti jedhu jira. Dhimmi kun akkamiin ilaalama? Kompiitaraan 2013tti bitee ture yeroo Oromoo Falastirraa kaafne. OMN sitti ijaarree Oromoo protest hedduu kampeenii guddaa kompiitara ittiin godhe ture. Kanaaf tokkoffaa qabsoon kun gara biraatti ce'uu isaa mul'isuudha. Lammaffaa obboleeyyan keenya amma mootummaa keessa jiran kanaan gamaa gamana teenyee waliin falma wal dura dhaabbachaa turre boodarra qabsoo walitti nu mayte jechuudha. Kanaaf siyaasaan teenya ce'uu isii agarsiisuudhaaf akkasumas tokkummaa fi obbolummaa hoogganoota biyya kana jiran wajjin obbolummaa fa'aa wajjin qabnu agarsiisuudhaaf saniifin sammuu akkasumaan ammoo shiftummaa kompiitaraa irraa bahu kiyya
agarsiisuufin abbaa gadaatti kenne uummata biratti amma booda yoo kisiin ashabbaarummaa kaatee onnee keessa shakkiin keessa illee yoo jiraatte narraa haa baddu jechuuf kenne. Uummataan boofaadhaa tokko seentee turte miila qullaan deemaa waan jedhu daawwannaa kee jalqabaa samboof geenjii irratti gooteetta. Mee waadaa kee sana raawwachuun miirri ni sitti uume. Na yaadadha halkan ture gaafa yeroo gibira dhaabnu sani yeroo diddaa gibiraa sani uummanni amboo guyyaa 3 jennaan guyyaa 5 itti fufe. Hin danda'amu yoo yaadatte kumaan poostii takkaawwan labsii muddamaa booda qabsoon Oromoo laaffattee qeerroon diigamte milisaarii cabsee dhameetti yaadamaa ture. Gibira sana irratti warri amboo akkuma gaafa duraa jabaatee ka'etti wanni inni isaan godhan baay'ee waan nama hirqaansee fi silaa waan biraan godhuu gaafa tokko yoon lubbuun jiraadhee bilisummaan dhuftee biyya keessan dhufeetiin miil duwwaa deema jeetiin waadaa galee bariitu seetee san ta'e dubbiin bariite wal dura dhufne odoon man daandii san guutuu irra deemee uummata hunda tokko tokko harka fuudhee gaarii ture. Haa taatu garuu uummanni akka malee waan garagalee tureef warra seekiyuuritii rakkisuu waan hin barbaachifneef waan waadaa bakkaan ga'e garuu hangin deeme garaan hin geenye. Iddoon filattan mataan isaallee iddoo seena qabeessadha. Iddoo barataa jaagamaa badhaanee iddoo wareegame ture. Kan itti yaadame waan ta'edha. Eeyyeen amboo gootota hedduudha magarsite. Qabsoo barattootaa bifa haaraan 2001 bosona gochuu bosona baay'atee wal qabatee ka'ee as barattoonni dhiiga isaanii qabsoo sana qabsiisan keessaa tokko jaagamaa badhaaneeti. Kanaaf gootota hundaaf odoo bakka hunda deemnee bakka isaan itti kufanitti kan yaadannoo keenya taate gaarii ture. Haa ta'u immoo jaagamaan keessattuu dhaloota keenyaaf warra hangafa waan ta'aniif bakka sanitti biqiltuu yaadannoodhaa dhaabuudhaaf murteessanii sanuma goone booda immoo isteediyeemitti wanni waadaa galee jira. Erga amboo handhuura qabsoo Oromooti kan jettu taate asitti siidaan wareegamtoota Oromoo waliigala anuu dhaabbatu gaafii jedhu kaasanii kana irratti anis waadaa galee fi humna kiyyaan waan danda'uun qindeessuudhaan yeroo gabaabaa keessatti siidaa gootota keenyaan malu bakka manni amboo filatetti dhaabuudhaaf qophiidha jechuudha. Tole jalqabaa naaf kaastee turte qaamolee garaa garaa waliin marii gaggeessaa jirta. Keessumaa har'a gadiyyoon ta'e jenus yeroodhuma gabaabduu gidduutti kan si arganne. Mariin kun maal irratti kan fuulleffatedha jechuu dandeenya? Haala siyaasa biyyattii hoo akkamiin ilaaltan? Haalli siyaasa biyyattii saffisaan jijjiiramaa jira. Wanni abdii namaa kennu hedduu jira. Wanni nama yaachisus jira. Hagan as jirutti wanni as dhufeefillee tokko qeerroo ceesisuudhaaf gara kutaa takka boqonnaa qabsoo itti aansanitti. Kan lammataa immoo rakkoolee bifa adda addaatiin amma uumamaa jiran irratti dhageettiin qabuun fi ogummaan qabuun gargaaruudhaafi. Haaluma kanaan qondaalota mootummaa damee nageenyaa keessas damee siyaasaa keessas bakka adda addaa keessa jiran waliin geenye akkaatuma hojii isaaniitiin odeeffannoon qabu fi gorsan qabu ogummaa kennaa fidan ture. Naalee fi alaa gaddiigaa waan hin tureef sirnatti kana sirriitti hin beeka. Isaan keessa jiru akka qurxummii bishaan keessatti nuyi ala turre. San qofa osoo hin ta'in yeroo falmaarra ture sanitti mootummaa kana laafinaaf cimina isaa gingilchine qoranne sirriitti beekna. Kanaaf amma erga Oromoon taayitaatti dhufee gara ce'umsaatti kan seennu taate qaawwanuu dur itti fayyadamne sun alagaan biraa akka itti fayyadamneef duuchuun barbaachisaadha. Sirriitti keessattuu warra nageenya wajjin mariin godhamaa jiru hedduu jira. Akkasumas hooggansa siyaasaa wajjin marii godhaa turre. Waltajjii sana irrattuu yoo agarte naaf obbo Pireezidant Lammaan marii guddaadha godhaa turre. Akkasumas adda Adaanech hunda wajjin marii amma tokko godhaa turre. Gara fuulduraas kan goonu ta'a isaan wajjin. Arras Pireezidant Mulaatu Tashoomaa wajjin Dr. Mulaatu wajjin marii godhaa turre. Waan gurguddaa duratti mari'annee nutis isaan akka pireezidantii jechuun akka heera mootummaa kanaatti head of state yookiin immoo abbaa biyyaa jechuudha. Kanaaf paartilee mormitootaatii fi kan mootummaa walitti fidanii biyyattiin gara dimokiraasii ceesisuu irratti shoora guddaa taphachuu akka qabananii gaafadhe. Isaanis dargaggoota tasgabbeessuu fi keessattuu hojii dhabdummaa hir'isuu irratti muuxannoo biyya alaatii qabdan akka bira dhaabannu kan nu gaafatanii. Marii gaarii isaa wajjin goone qaamolee hawaasaa adda addaa keessattuu qaamolee diinni Oromoodhaan walitti buusutti jiru wajjin marii godhaa jirra.
hawaasa Hararii, hawaasa Somaalee, hawaasa Amaaraa hanga ammaa kan argee waliin haasa'aa jiru. Isa wajjis keessattuu rakkoolee xixiqqaa jiru kana furuudhaaf yaada qabu karoora qabna. Reefu amma hawaasa warra Hararii wajjin mari'achaa ture. Yeroo gabaabaa keessatti uummanni Hararii fi Oromoo uummata tokko uummata gaafachaatiin ture. Mee namni Oromoo adaadaa yookiin haboo hin qabne yookiin eessuma hin qabne gaafa mee harka baasa jennaan namni tokko illee dhaban. Uummata fira tokko adda baasanii walitti buusuudhaaf yaalaa turanii. Kanaaf walitti fidnee dubbisan fixuudhaaf mariirra jirra. Akkasumas keessattuu hooggansa hawaasa Somaalee wajjin dhimma abdiileetiin wal qabatee dhimmoota itti aanee dhufu irratti marii gaggaarii godhaa kan turre. Kantiibaa Dareeraa wajjinis wal geenyee dhimmoota keessattuu walitti bu'iinsa dhiyoo kana Dareeraatti uumamee fi rakkoo kan akkamitti furra kan jiru irratti waan jajjabduu haasofne. Kamisa gara naannoo Amaaraatiin deema. Achitti affeeranii jiran Pireezidant Gadduun isaan wajjinis hariiroo uummanni Amaaraatii fi Oromoo qabu kana nu akka civic society'tti, akka miidiyaatitti, akka hayyootaatti akkamitti gargaaruu qabna kan jiru irratti isaan wajjin ni mari'anna. Deengadda dubbii himaan mootummaa sanii obbo Nugusuun dhufanii turani. Ergaa jabaadha dabarsanii akkuma dabarsaniin achitti akkan pireezidantichaan affeerame natti himanii. Kanaaf kamis hin deemna egaa hojii bal'aa jira yeroo gabaa kana keessatti. Tole uummanni Oromoo har'aa haga tokko dhageera jechuun ni danda'ama. Qabsoo uummata Oromootiin wal qabatee gammachuun hawaasaa guutuu ture jechuuf kan nama rakkisudha. Sababni isaas qaamni ammas qabsoo irra jira jedhu qabsoo hidhannoo irra jira jedhu ture adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Jilli tokko gara Eertiraatti malee har'a marii taasisaniin walii galtee irra ga'amuusaadha kan dhagaatti jiru gama miidiyaalee hawaasaa fi kallattii garaagaraatiin. Kanaan wal qabatee waan jiru quba qabdaa. Qoonni akka nama dhuunfaatti kana dhugoomsu keessatti baatee jira. Akkuma yeroo adda addaa jeetti aadaa Oromoo keessatti illee ilmuma namaa keessatti illee ijoollee hedduu abbaan ijoollee hedduu qabu yookiin maatii ijoollee hedduu qabdu tokko keessa alatti yeroo keessatti hafe mana keessatti ijoolleen haftee nyaattee garaa isiin gahu. Kanaaf siyaasaan Oromootis murni fedhallee alatti yeroo itti hafu miti hundi galee gaaddisa tokko jalatti waliin mari'atee Oromiyaa ijaaruu irratti waliin mari'achuu qaba. Kanaaf obbo Daawurfaanis galuu akka qaban rakkooleen isaan jidduu jiru akka furamu dubbachaa turre. Obbo Daawudis dubbiseen ture. Obbo Lammaas akkasumas Dooktar Abiyyis dhimma kana irratti haasofne. Wanni si ajaa'ibsiisu garaagarummaa tokko illee hin dhabe. Garaagarummaa jechallee hin jiru. Wanni obbo Daawud gaafates waan isaan barbaadan waan garaagarummaa tokko dhagarre. Kanaaf dura obbo Daawudiin dubbisee waliin mari'ataa turan isaan durallee xiqqoo lafarraa harkifachuunii fi haalli jeequmsaa lixa Oromiyaa sun baay'ee waan na yaachisee fi lafarraa harkifannaan kun maaliif jedhee gaafachuu waan hin barbaadeef akkasitti obbo Daawudis dubbiseetiin ture. Itti aansee jara keenya gabarraas jirus dubbifnaan garaagarummaan tokko hin jiru. Kana irratti yeroo Ameerikaa dhufanitti obbo Lammaa fa'aan waan kana dafaan nurraa fixa. Qaawwa nutti baname kana nu daftanii waan nurraa fixan malee wantoota gurguddaa irratti fuulleffachuudhaaf nu rakkisa. Osoo mana keenya keessa rakkoon jiru gara fuulduraa deemuu dandeessu. Qaanqeen ibiddaa xiqqoon takka miilarra yoo si buute haga feete guddaa ta'e qalbii takkaan gara fuulduraa tarkaanfachuu hin dandeessu. Qalbii takkaan waan tokko amma na haasa'an jira odoo miilarra na bu'ee haga feete odoo dubbiin sun jabduu taate gadi deemee yoo ofirraa buuse malee deemtee lafee na seenti jechuudha. Kanaaf kanarratti hedduun waliin haasa'aa ture. Hedduun na boonsan dhugatti waan hedduu nama boonsu godhan guyyaa irraa walii galtee irra galanii jiranii. Guyyaa borumoo guyyaa sadii keessatti natti fakkaata jilli adda bilisummaa Oromoo as ni dhufa. Isaan wajjin dhufanii asitti hangafe kan fixan ta'a. Kun dhugatti hooggansi obbo Lammaanis Pireezidant Lammaanis obbo Daawudis godhan kan dinqisiifamuu qabu kan ta'uu qabus kanuma. Akkasumas yeroo gabaabaatti obbo Galaasaa fi obbo Lammaan fa'aanis waliin mari'atanii dhimma jiru fixanii obbo Galaasaanis asitti akka nutti dabalamu shakkii tokko hin qabu. Kanarratti obbo Galaasaa wajjinis haasa'iitii jira. Obbo Lammaa wajjin haasofnee rakkoo tokko hin jiru kana ni fixanii. Uummanni Oromoo waaqni isa gargaaraa jira. Ilmaan Oromootis saayitiin qamma damma inni jirra natti fakkaata. Hooggansi Oromoo dammaquu eegalee jira. Hubannaa eegalee jira. Yeroon ammaa yeroo itti wal biraa hafanii miti. Yeroo itti wal lolan dhiisi yeroo itti wal biraa hafanii miti. Yeroo itti wal utuban yeroo itti wal deeggaranii. Kanaaf murtiin irra asmaratti godhame dhugatti hedduudha na gammachiise. Akkuma nan qaanesine kaleessa ani gincittiin deengadda waliin utuu haasofnu boruun deema jedhee natti himee ture Pireezidant Lammaani.
kaleessa gincitti ijoolleen turte kan suuraa bodaa ol qabattee deemtu. Agarraan hedduu fagoo laalu beektaa mana saree yookaan kaadhuun arge. Sammuu dubduba deebitee achi homaa rakkoon hin jirtu. Bolammaan har'a deemanii jiru. Hin fixan yeroo gabaabaatti oduu gaarii dhageessu jeetiin yaada gaarii wanni kennee waan isaan gammachiisu kenneefi akkanan salphisnellee abdiin qaban ture. Qeerroo duratti akkas jechuun nama sitti ulfaata. Haa ta'u garuu akkuma abdadhetti waan san bakka hin ga'aniif hedduun gammadee har'a. Tolee kanumaan wal qabatee gara dhimma birootti ce'uu keenyaan dura egaa dhaabbileen uummata Oromootiif qabsoofnaa jedhan kun lakkoofsaan heddummataa jiru. Egaa qaamni uummata Oromoof hin qabsaa jedhu kun jiraachuun waanuma gaariidha. Haa ta'uti baay'inni isaanii kun hammam fayyada uummata Oromoo? Fuulduraaf maaltu ta'uu qaba jettee yaadda? Uummata Oromoo baay'achuun isaanii waan fayyadu. Uummata Oromootiif ciccimaa muraasni jiraachuutu irra gaariidha. Ammatti baay'achuun isaanii baay'ee sammaaf nu miidhuu baatu gabaa isii yoo cibsine, gabaa isii yoo sirreessine, gabaa siyaasaa teenya yoo sirreessine, wal qixxeessine baay'inni kun yeroo gabaabaatti hir'ata deema. Gabaa waggaa jennu tokkoffaa adeemsa filannoo adeemsa siyaasaan teenya akkamitti godhamti kan jedhu irratti walii galteen godhamuu qaba. Filannoo akkamitti seeraa fi akkamitti masa qabna, paartiin akkamitti biyya kanatti hojjechuu danda'a, heeraaf seerri hordofuu qabu maalii kan jedhu irratti paartiin biyya bulchuu fi mormitoonni wal mari'achuu danda'uu qaban jechuudha. Isaan wal mari'atanii seera lafa kaa'achuu qaban. Filannoo hoo eenyutu bulcha? Abbaan filannoo moo'ate akkamitti taayitaa fudhata? Abbaan mo'ame immoo mirgi isaa akkamitti eegamee taayitaa gadi dhiisee mormitu ta'ee itti fufa kan jedhu irratti marii guddaa godhuu qabani. Kana irratti dursi guddaan kan kennamuufi qaban ammatti tokkummaan paartiilee akkuma jirutti ta'e dursi guddaan kan kennamuufi qabu garuu dirree wani irratti amma xiqqoo kasii yaachisu gartee hojii gaarii hojjetaa jira muummichi ministeera. Dirree siyaasaa bal'isuudhaan mormitoonni ala turanis kan biyya keessa jiranitti akka biyya galaniif socho'an banee jira. Haa ta'u garuu immoo seerri ittiin uummata kana keessa socho'aniif uummata kana gurmeessan lafa kaa'amuu qaba. Yookaan Pirimeer Liigiin yoo asii kun tiim 18 qaban fakkaate. Tiim 18 nu isteediyeemitti akka naayitee kubbaa takka darbitee fi itti dhiifte namni miila ol caccabsuuf ta'a. Kanaaf nu miidhuu danda'a nu jeequu danda'a wanni kun. Kanaaf saffisaan heerotaaf seerota irratti walii galuudha. Of course paartilee mormitoota yoo mo'achuu kan barbaadan taate of jijjiiruu qaban. Bakka 20 ta'anii paartii biyya bulchuu kana mo'achuu hin danda'amu. Maaliif paartiin 14 jiran fakkaata amma. 14 tuni dorgomtee OPDO wajjin dorgomnaan wal jeequu malee wanni hin ta'u. Kanaaf I think daddafanii walitti dabalamuu qabanii. Akkan dhaga'utti amma jidduu kana paartilee mormitootaas walitti qabee tokko tokkoonis walittis waliin mari'achuu barbaadna. Daddafanii walitti mammakamuun paartiilee sanii baay'ee barbaachisaadha. Qabsoo keenyas ni tumsa jedheetiin yaada. Tolee, mee sila waa muraasarraa kaastee turte dhimma baha Itoophiyaa yookaan naannoo Somaaleedhaan wal qabatee waan jirutti haa jennu. Gidduu kana odeeffannoon tokko tokko dhaga'amuu irratti argamu. Keessumaa pirezidantii naannichaa Abdiilee aangoorraa kaasuudhaan wal qabatee tarkaanfiin fudhatameera wanti jedhu jira. Mee kun nageenya naannoo sanaa tasgabbeessuu keessatti qooda inni qabaatu maalidha jettee yaadda? Namni kun aangoorraa ka'uunsaa akkamiin ilaalama? Murteessaadha. Waan yeroo dheeraa waachaa turretu ta'e namni kun nama naannoo tokko hoogganuuf gahumsa qabu miti. Nama gahumsa qabu miti, nama in fact balaa guddaa qabudha. Kuni by the way waan Oromoo miidheef sun ta'in national security biyya kanaatiif nama hama ture. Humnoonni amma dura aangoorra turan kan aangoorraa bu'uun isaan sheenessu isatti fayyadamanii bara dabre aangoorraa bu'uudhaaf nu waraansisaa turani. Amma immoo nu jeeqanii akka nuti nagaan biyya tasgabbeessifnee hin ceesifneef isatti fayyadamuu turan. Kanaaf nama kana achirraa kaasuun murteessaa ture. Hoggansi jiru dura nagaan furuudhaaf yaalii hedduudha godhanii wal falmaatu guddaa ture. Gaafuma isaan jijjiga dhaqaniin namanni akka inni waan kana fudhatu. Haa ta'u immoo baga yaalan baga dhaqanii arganii boodarra diree dhawaa keessatti walgahii godhamaa jirutti dhaqee rukutuu yaale fixuu barbaade manguddoota Somaalee. Kun immoo diree dhawaan bulchiinsa isaatii miti. Bulchiinsa isaatii alatti seenee godhuun tarkaanfii fudhachuuf yaaluun kun yakka. Tarkaanfii yakka dhaabsisuutu irratti fudhatame. Yakka hambisuudhaaf yeroo waraanni magaalattii seenetti dhukaasa itti bansiisee jeequmsa baay'ee godhee miidhaa guddaa manneen amantii gubuu uummata hedduu miidhuu irratti waan seeneef mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhachuun dirqamuu ture. Kanaaf wixxifatus amma qabamee jira.
seeraaf dhiyaate jeetiin abdii guddaa qaba. Abdiilee irratti tarkaanfii fudhachuun hedduu barbaachisaa ture. Yookaan tuffatamuu dhufa. Yookaan wal jalatti ilaaluutu dhufa beekte wal irratti ilaaluutu dhufa. Kanaaf keessattuu warri taayitarraa bu'ee fi warri gariin kan biyya kana hataa ture. Akka paartiitti osoo hin taane akka dhuunfaatti warri waraana keessas ture. Yaaliin isaan godhaa turan naannolee tokko tokko keessatti walitti buusuudhaan hooggansaas jiru kana cinquudha barbaadan. Biyyattii diiguu irratti fedhii qabani. Kanaaf tarkaanfiin decisive ta'e fudhatamuun sun kan sirrii ture. Kuni karaa guddaa bana nagaa Somaalee fi Oromoo jidduutti akkuma inni as ga'e nuti amma torban dhufu kana keessa walgahii goona Dirree Dhawaatti. Dirree Dhawaatti walgahiin Somaalee fi Oromoo ni godhama. Akka sadarkaa hawaasaatti walgahii sana irratti marii guddaatu godhama. Look, waan Somaalee fi Oromoo jidduu garaagarummaan tokko illee hin jiru. Wannummaan isaan irratti lolan maaltu jira? Lachuu sirna cunqursaa tiin waggoota dhibbaatamii fi warra cunqurfamaa ture. Nama qabeenyi xiqqoon isaan qaban irraa saamamaa jiru. Kanaaf hawaasa lamaan jidduu garaagarummaan tokko hin jiru. Amma asitti warra ONLF dubbiseetiin jira. Warra paartii adda addaa waggaa dubbifte wanni isaan Oromoo wajjin garaagarummaan isaan qaban yookiin muftoon isaan qaban hin jiru. Wanni ibidda kanutti qabee wal lolchiisaa ture. Diina sana egaa kuffifnee booda lukkee diinaa sanis gombisuudha. Egaa inni gombisame booda hawaasa lamaan walitti araarsuu sangoon booda guddina dinagdee saffisiisuudhaan fiduudha. Kana irratti I think hooggansi mootummaa federaalaas hooggansi Oromiyaas hojiin fudhate akkasumas hooggansi naannoo Somaalee hooggansummaan isa jalatu tarkaanfiin isaa fudhate waan nama boonsudha. Tole kanumaan wal qabatee kanaan dura Jawaar akkasii jechuun namni kun waan hedduu dubbataa tureera. Jawaar shororkeessaadha, Jawaar hidhamuu qaba, Jawaar biyya diigaa jira waan jedhu deddeebiidhaan kaasaa tureera. Battalati biyya seentutti namni kun immoo to'annaa jedhu ooluun yookaan aangoorraa kaafamuuni miira akkamitti? Lakki badhaasa kiyyaa miti waanuma dura lafa kaa'amee hojjetamaa ture. Inni baay'ee naachisaa dhufee ture namni sun. Waan daangaa irratti nu loluuf san ofirraa muka itti cirree ofirraa dorga turre. Garuu yeroo sirnichi laaffatee jirutti yeroo ce'umsaa kana keessatti rakkoo uumuu danda'a ture. Biyya diiguu danda'a ture. Yaaliin inni godhe beektaa afaan lamatti fayyadamee seera malee naannoo san futtoksuuf irratti yaaliin inni godhe sun rakkoo uuma ture. Kanaaf tarkaanfiin sun fudhatamuun hedduu na gammachiise. Osoo hin dhufinis ta'ee ganaan dhufe tarkaanfiin sun fudhatamuun ni guddaan. Maaliif nageenya Oromoo fi Somaaleetii fi nageenya biyya kanaatiif naannoo kanaatiif nama baay'ee hamaadha. Namni kun nama warra Itoophiyaa qofa jeeqaa jiru miti. Oromoon waan ofii inni si rukutuuf Oromoon ofii qofa laalteef malee namni kun Somaalilaand jeeqa, Somaaliyaa guddoo jeeqa, Keeniyaa keessa jeeqa, Jibuutii jeeqa. Madda dhabiinsa tasgabbii naannoo kanaati. Kanaaf namni kun achirraa kaafamuun hamma tokko hirriba akka rafnu kan nu kennu waan ta'eef I think tarkaanfii isarraa fudhatame. Hojii keessattuu gara fuulduraa tarkaanfachuu qabna saffisaan deemuu qabna kan jiru kanarratti shilmii jalaan nama nyaatu tokko ofirraa buqqaasuudha. Tole xumura irratti egaa daawwannaa iddoowwan garaagaraatti akka gootus gara naannoo Amaaraas akka deemtu kaasteetta gara Dirree Dhawaattis marii akka qabaattudha kan ta'e kaafte turtiin kee itti aanu hagam ta'a dhimmoonni xiyyeeffannoo argattu itti yaaddu. Dhimmoonni xiyyeeffannoo argachuu qaban dhimmoota mootummaan karaa mootummaatti waa hedduu hojjechaa jira. Hooggansi siyaasaa, hooggansi paartii mormitootatis taate hooggansi paartii biyya bulchaa jiru qalbii takkaan biyya kana akka ceesisuu yoo barbaadu taate ibidda bakkaan qaqqabatu kana akkam qabanne dhoorgu yoo qabate immoo daddafanii dhaabsuudha barbaachisa. Kanarratti hojii mootummaa qofa osoo hin taane hojii hayyootaa, hojii civic society, hojii miidiyaati. Kun hedduu hojjetamuu danda'uudha qaba. Kanaaf jara kana tumsuun barbaada. Isaaniif jecha miti. Biyyaaf jecha qabsoo namni hedduun itti wareegama kana bakkaan gahuudhaaf jecha dhageettiin qabuun beekumsa hin qabuun ibidda akka hin qabannee yoo qabate immoo daddafee akka dhaamu tasgabbii biyya kana keessatti akka dhufu hojjechuu qabna. Shoror keessa jechaa turanii waan adda addaa jechaa turanii dhugaadha sirna abbaa irree shoror keessinee jirra hin gaabbinu. Hin gaabbinu. Warri shoror keessaa nuun jeessuun har'a bu'aa bilisummaa sanii fayyadamaa jira. Amma guddaan wanni barbaachisu biyya sana tasgabbeessuun gara fuuldura ceesisuu irratti hojiin guddaa hojjetamuudha qaba. Kanarratti anis hayyoonni biraas halkanii guyyaa hojjechuu danda'u qabna. Maaliif waa hunda hooggansa qofa irratti yoo kan dhiifnu taate rakkootu uumama, gad harkifama, baay'eetti baay'ata. Mootummaan kun baay'ee laafa amma. Laafina guddaa qaba. Maaliif amma dura humnaan dhiitee biyya bulchaa ture nama jajjabaa hedduuf keessa
dhabamsiisanii nama ijaa ofitti hin qabne. Hojiin immoo baay'eedha. Namni ibidda ofirraa qummuuxoo waan jedhan beektaa qoree xixiqqoo takka biyya keessaa takka. Isiirra deemuu hin dandeessu beektaa waraantee baay'ee si waraantu. Garuu wanni isiin si waraantu sun akka malee deemuu si dhorka. Kanaaf akka isaan daddafanii deeman yoo ka barbaadu taate qummuuxoo san karaarraa haxaa'uun barbaachisaadha. Kanaaf hojii akkasii irratti hirmaachuu irratti jira. Daddafee fixuun barbaada maaliif hojiin immoo alaayis wanni na hojjedhus jira. Akkuma agartu immoo security baay'ee guddaan sochoona. Sunis akka gadi hir'atuuf waan tokko tokko wanni hojjetamu waan jiruufi gara Saawudi Arabiyaa immoo deematiin jira maaliif uummanni Saawudii kuni ni beektaa hedduu nu gargaare waggoota afran dabre kanatti daasporaan hedduu nu gargaare garuu ka biyya Arabaa kuni osoo rakkachuu osoo rakkoo meeqa keessa jiru baay'ee waan gargaaraa tureef isaan galateeffachuudhaaf torban guyyaa kurnan takka booda garas qajeelumti yeroo. Tole Jawaar yeroo dhiphoo qabdu keessaa qooddee turtiin faana taasisuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa galatoomni siin jedha. Atillee yuun bagaa qe'ee keetitti deebite assaayilamiin keetillee bishaan dhuyite biitee sibiilisoomtee bagaa sitti deebite. Ulfaadhu galatoomii ayyeegaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork turtiin hayyuu siyaasaa fi daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Jawaar Mahammad waliin haala yeroo irratti taasisne kana fakkaata ture. Ani hun ingidaati gama ogummaa kaameraatiin Roobeeraa Girmaan faana tureera. Faraan Abdusalaam jalqaba hanga xumuraatti tamsaasa kallattii kana dursuudhaan faana ture. Waan daawwattaniif galatoomaa qophiilee keenya faldaa hodhaa yeroo gaarii.